rabbitu ufiin ufuume. rabbi uume inni Rabbi uumaadha erga akka uumeeti. jedhetti Rabbi erga uumeeti akkamitti ati rabbitu erga uume jette rabbiin isa uumame ta'e maa jettare? Rabbiin maal jechuudha? Rabbiin isa uume jechuun. Rabbi isa uume jechuun rabbitu uume jechuun kalas geeffate rabbiin ka biraattu jira ka uumame kun waa rabbiidhaan jechuudha gabaabumatti. Waan afaan Oromootiin akkanumatti si garuu danda'u jechuudha. Rabbiin ka biraattu jira. Rabbii santu isa kana garaa Maryam keessatti uume. Isa kana garaa Maryam keessatti uume. Sagalee wayiitillee kan nama ta'e hin jiru. Minammination wannaa ta'e hin jiru. Rabbii tokkicha santuhu nama kana uume uumamaadha. Yesuus Kiristoos isa rabbiin subhaanahu wa ta'ala filate nama jedhiiti amane. Lammata waaqan jedhiniin ibidda jahannam seenta. Akkasiin jedhin. Rabbii tokkicha waan rabbiin tokkichi jedhe fudhadhuuti. Laa ilaaha illallah jedhiiti jiraadhu yaabo. Si gorsa kanaan. Si galtee si gorsa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si wanaa jedhuuti. Muslima irra dhaqiitti baradhu Quraana dubbisi. Akkan jedhi wallahi waan badaadha. Rabbi uumama ta'uu isaa osoo beektu osoo qalbiin kan kee beektutti waaqan jedhin. Waaqni namaa miti uumamaadhaa miti. Uumamaan ta'u rabbiin. Uumamaan hir'uudha rabbiin guutuudha. Akkamitti rabbiin guutuu ta'uu irraa gadi bu'eetii wanna ta'a. Cubbuu nama kamiitiif? Cubbuu Aadamiif jechi cubbuu Aadamii yoo barbaade rabbiin Aadamiif hin dhiisu. Maaliif rabbiin gabbu'eetiin nuuf jecha nama ta'ee ofii isaatii araaramuudhaaf jecha ofii isaatii nama ta'a. Maal jechuudha saafaan maaliiti? Akkasii miti yaa tafari. Gad jedhiiti rabbii kan kee dhagabbari laa ilaaha illallah jedhiiti jiraadhu. Laa ilaaha illallah jedhi jiraadhu akkanatti of hin cinqin. Ekkota beektanii yaa ilaaha illallah jedhee wanti cubbuu jalaa ooluuf illee hin jiru. Yaa ilaaha illallah warri jedhee iyyuu cubbuu jalaa adda baheera yoo kan jennu adda karaa argatee adda bahee cubbuu irraa bilisa baheera yoo jenne namoota baay'ee akkaatti oolan nan beekna. Karaan dhugaa jireenyi karaa Kiristoos qofa. Karaachi dhugaa jireenyi karaa san. Yaa ilaaha illallah warri jedhuu fi warri kiristaana ta'ee jiru akkami oolan oolmaa isaaniiyyuu garagara jechuudha. Amma namoonni isin asirratti shaayidaa qabsiifta ijoolleen shamarranii nama dirraa akka keessanii nama qumeetii akka keessanii wajjin wal barsiiftanii oduu shaayidaa qabsiiftanii bareeda. Ijoollee waan beenne, ijoollee waa qabachuu hin dandeenye, ijoollee bakka sammuu isaanii waa qabachuu hin dandeenye yeroo waasiin jedhan callaa yeroo sanii dhageettii qabdu ijoollee hubannaa hin qabne amantaa gara kiristaanaa irraa gara amantaa musliimaa qabsiiftan. Kun sirrii miti. Kana karaan dhugaan jireenyi addas borus kan karichi dhugaan jireenyi isaadha. Karaan biraa hin jiru. Na dhageeffadhu amma xiqqishuu na dhageeffadha lallabattee hin gaha. Akkasiin jedhu tokkoffaa ijoollee waan beekne ka jette Yesuus Kiristoosiin Maatewos boqonnaa 5 irratti gaafa dubbatu yaa abbaa gooftaa waaqaatii fi lafa isa kana beektotaa fi ogeessota jala dhoksitee wallaaltotatti mul'isuu keetiif sin galateeffadhaa jedha. Hiyyeessonni haa gammadanii jedha. Wallaaltonni haa gammadanii jedha Yesuus Kiristoos. Si galtee maalidha jennaan namoonni nabiyyoota hordofan duruma namoota uf diddiibaa aangoo qaban waa beeka jedhanii miti. Durum jalqaba irraa kaasee jechuudha. Namoota uf gadi qaban ani waan beeku namoota jedhan. Namni rabbiif ijoollee namatti waan beeku jettu osoo ol seente takkatti si osoo sitti seensifnee amma mataa kan kee se gootee arrabsitee biraa baata. Ijoollee wallaaltuudhaa miti. Ijoolleen hedduu baratanii jira hedduu hubatanii jira. Si galtee takka isiidhaa tanu jala teessee waa barattu takka tanu jala teessee waan baranne san dhiisi. Garuu tanu jala teessee waa barattu amma kana si dhamaastee gasi buufti. Osoo amma sitti ol seensifne jechuudha. Takka lammaffaadha ammoo waa'ee Yesuus karaadha dhugaadha jette. Yesuus karaadha jechuun karaa asfaaltii irra deema yookaan korkonchii irra makiinaa irra oofan jechuudha. Yesuus karaadha jechuun waan inni barsiiseedha. Waan inni barsiiseetu dhugaadha jechuudha. Isin ammoo waan Yesuus barsiisee miti waan isin hordoftan. Mee Yesuus an sagalee jedhee jira hin jenne. Ani cubbuu Aadami waan cubbuu Aadam lafaa kaasee Yesuus barsiisee jira hin barsiifne. Waan cubbuu Aadam hin barsiifne Yesuus Kiristoos. Ani waaqa jedhee jira hin jenne. Ani waaqa jedhee jira hin jenne. Ani waaqummaa isee dhufee jira jedhee jira hin jenne. Ani waaqa guutuudha nama guutuu jedhee jira hin jenne. Ani nama jedhee qofa barsiise malee. Isin karaa Yesuus irra hin jirtanii bar karaa Yesuusii miti karaa isin hordoftan. Karaa namoonni isaa dhufan itti saaqaniidha jechuudha. Na dhageeffadha. Isintu karaa irra jira moo amma karaa irra jira? Musliima karaa irra jira malee isin karaa irra hin jirtan. Isin jallattanii karaa irra maxxanii shirkii. Karaa irra jira. Isintu karaa irra jira. Karaa jireenyi yeroo takka mee sunatti ni yini. Bakka itti Yesuus Kiristoos ani sagalee Waaqayyooti jedhe naaf itti hayyi. Karaa irra jirtaa ki amma Yesuus duratti sagalee ture naan jette bakka Yesuus an sagalee ture jedhu naa kennama. Daf.
Ustaaza isin karaa guutu Ustaaza naan hin jedhin walaa ishee kalleedhaan jedhin waan barbaadan jedhin. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko gadi siqiitii dubbifadhaani jalqaba. Yaa mucaamee calliseeti. Tafarii naa kenni bakka Yesuus Kiristoos an sagalee ture jedhu naa kenni karaarra jirtaati. Tafarii. Oyye. Bakka Yesuus an sagalee Waaqayyoo ture jedhu naa kenni karaarra jirta siin jedha. Nu karaarra jirra. Isin naa kenni ka karaarra erga jiraatte barsiisa Yesuus Kiristoos keessa. Barsiisa Yesuus keessa. Dhageeffadhu tafarii. Isin karaarra jiraattan ummanni kun maal musliiman ta'an. Ragaa dafiiti naa kenni bakka Yesuus an sagalee Waaqayyoodha ture jedhu naa kenni. Wangeela Yohaannis dhaqi kaamaa sagalee mi'uut goota. Wangeela Yohaannis boqonnaa ammaaf wangeela na bira hin jirre ustaasa dhageeffadha. Ustaasa wangeela na bira hin jiru jechaadha. irraa jalqaba sagalee ture. Danda'a ammatti karaan eega karaa musliimaa ta'e ummanni kun karaa naa kenni tafarii naa kenni dafiiti naa kenni. Yesuus Kiristoos an sagalee ture jedhu naa kenni. maal isinii kenname? Yesuus an sagaleedha ka jedhu naa kenni sagalee ture. Achirraa gadhiisee waaqa ture achirraa gadhiisee dhufee kanaan jette san naa kenni. Dura uumama jalqabaa dura sagalee ture kan jedhu. Yesuus barsiisa Yesuus keessa naa kenni siin jedhe sammuu kan keerra naa se'in ani waan nan galchu inni kun. Sagalee ture minaamination ture kan waan naa godha. Barsiisa Yesuus keessa naa kenni. Qabannee kan deemnu nun baasu harka qabannee yookaan barreessinee deemnu nun baasu kan qabannee ka sammuu keenyaati ka borullee mootummaa keessa nu dhaale mootummaa. Abbaan sammuu kan kee hordofu jirta malee Yesuus hordofu ittiin jirtu jechuudha gabaabsinee jirra. Yesuusin hordofu ittiin jiru sammuu kan kee hordofta malee. Kanaaf ati karaarra hin jirtu waan isin jedhe ibsa kana. Yesuus eessatti an karaa sagalee ture jedhe. Eessatti an nama guutu waaqa guutuu jedhe. Eessatti ani waaqa jedhe. Eessatti naaf sagadaa jedhe. Eessatti ani cubbuu Aadamiif du'aa jedhe. Eessatti an cubbuu Aadamiif jecha du'aa jedhee barsiise Yesuus. Cubbuu Aadam eessatti kaasee barsiise Yesuus. Mee tayyib bakka takka naa kenni bakka cubbuu waan Aadam kaasee Yesuus barsiise mee. Cubbuu Aadamiif du'e jette Yesuus. Eessatti Yesuus waa'ee cubbuu Aadam kaasee barsiise. Hin barsiifne Yesuus. Isintu karaarra hin jirre karaarraa kaattanii karaadha Yesuus karaadha. Yesuus karaadha jechuudhaan jedhan namni osoo karaa akka deemu taate silaa namni kaata wanna jedhe. Isin karaarra hin jirtan karaarraa haga kaattan turtanii jirtan Yesuus waaqa jechuun karaarra jiraatu. Waan Yesuus hin jenne barsiisuu jirtan. Abdii jirtanii miti isaa jiru. Ustaaz egaa akkas ta'e addunyaan kun guutummaa fi musliiman ta'an. Egaa akkas ta'e isin karaa dhugaarra egaa jiraattan. Sheexaanni hoo maal hojjeta? Sheexaanni kan keetii kana qabee yoon ka barsiisin yoo gara ibiddaan ofiin maal hojjeta isaa sheexaan? Gabaabumatti maaliif musliman taane ka jettuuf sheexaana jira. Sheexaana jiru sheexaana namaaf jinni. Sheexaanatu Kiristoositti namanne malee ani ilma Kiristoosi. La ati ilma Kiristoos illee miti wala abbeeraa Kiristoos illee miti wala obboleessa illee miti. Nuyi obboleewwan yesasaadha nuyi malee sii midhaati. Yesuusii wajjin firummaan qabdu ati sammuu kan keetiin deemu jirta. Osoo Yesuusii wajjin firummaa qabaatte sedha jechisaa keessaa waan kennita. Mee jamaa amma irraa ba'a salaan na bira gaheetiin jira. Abdiin jirtanii miti isaa? Gizee biraa walitti deebina. Hin jiran ijoolleen wajjin haasa'e. Yookaan nama yookaan nama. Abdii jirta? Walamas. Inshallah. Yeroo biraa deebina.